maal jedhee ani ifa biyya lafaati. Ani ifa biyya lafaati. Kana keessa yeroo hundumayyuu waan nama balleessu jira. Waan nama miidhutu jira. Hi, maatii ilmaan mootummaa nagaa keessanii fayyaa jirtu an obboleessi keessan nagaa koodha. Torbanoota darbe keessa waa'ee ana Yesus Kristos wangeela Yohaannis keessaa walii wajjin ilaalaa turreerra. Seensa isaa wajjin irraa kaasnee walii wajjin ilaallee kutaa tokkoffaa xumureerra. Kutaa tokkoffaa walii wajjin torbee darbe ana buddeeni jireenyaa gooftaan keenya jedhu wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 22 kaasnee amma 59tti walii wajjin ilaalleerra. Kutaa wangeela Yohaannis keessatti iddoo biraa kutaa biraas immoo walitti daballee ilaalaa turreerra. Har'a immoo kutaa lammaffaa kan walii wajjin ilaallu iddoo gooftaan keenya Yesus Kristos anatti jedhu wangeela Yohaannis keessaa jechuudha. Kan walii wajjin har'a immoo ilaallu isa lammaffaa jechuudha. Kutaa lammaffaati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 kaafnee amma 30tti walii wajjin ilaallaa jechuudha. Gara ergaa kutaa har'aatti osoo hin darbin namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan sagalee waaqayyoo dubbii waaqayyoo walii wajjin barachuu walii wajjin dhaggeeffachuu ni dandeenya jechuudha. Anis nan baradha waan hin baradhe walii wajjin discuss goona yookiis walii wajjin dubbanna malee wanta biraa kaayyoon biraa hin jiru jechuudha. Dubbii waaqayyoo isa jiraataa isa waan hundumaa yoo jiraachisuu danda'u irraan kanas wanta tokko illee hin jiru. Egaa gara kutaa har'aatti yookiis immoo gara kutaa lammaffaa erga guyyaa irratti immoo dabarru ani ifa biyya lafaati isa gooftaan keenya Yesus Kristos jedha. Egaa waan tokko isiniif kaasuu barbaada gara ergaa kutaa irraa tun seeyin duratti nuti jalqaba kaasee addaam ifee waan wanta hin nyaatinaa muka irraa nyaatinaa jedhamerraa nyaachuurraan ka'ee waanjoo cubbuu jalatti akka kufan nutis immoo ilmaan jaraa jedhamne kan waamne waanjoo cubbuu jalatti akka kufne beekamaa. Cubbuu jalatti kufuun immoo dukkana keessatti hafuudha. Cubbuun immoo dukkanadha. Na biyyi lafaa hundumti keenya jechuudha. Namoonni hundumtuu maal ta'e jechuudha. Dhalli namaa hundumtuu aaboo dukkanaa aangoo cubbuu jala seene jechuudha. Aangoo cubbuutiin qabame jechuudha. Egaa maanni yeroo kanatti dukkanni biyya lafaa kanarra buufate jechuudha. Dukkanni biyya lafaa kanarra yoo buufate erga cubbuun biyya lafaa kanarra galee booddee sababii nuti abboomii waaqayyoo diigneef erganaas dukkana qabate jechuudha. Amma guyyaa gaafa gooftaan keenya Yesus Kristos dhufee dukkana sana shaaree ifamma inuu baasetti dukkana tureera jechuudha. Dukkana cubbuu kun waanjoon cubbuun golgaan kun numarra ture jechuudha. Namni ifatti waaqayyo wajjin wal argee dhuunfaa isaatiin waaqayyo wajjin inaasa'u ture. Waaqayyo wajjin dubbachuu danda'u ture. Namni dhuunfaadhaan jechuudha. Bakka bu'aa luba waan akkasii barbaachisa ture. Dukkana keessa yeroo turame sana keessatti. Gooftaan keenya Yesus Kristos duris kan ture ammas kan jiru darbees kan jiraatu. Foon uffatee waaqa ta'etu jiru garuu foon uffatee ilma namaatiif erga irraa kaasee dukkana biyya lafaarraa ka'e jechuudha. Warri isatti amanan yoomillee taanaan waanjoo cubbuu jalatti hin qaban dukkana kana keessatti deebi'an. Egaa dukkana kana keessatti ifni haa ta'u isa jedhe waaqayyo abbaatiyyuu gooftaa keenya Yesus Kristos nuuf erge. Kanaaf ifni nuuf ta'e. Kanaaf gooftaan keenya Yesus Kristos maal jedhee ani ifa biyya lafaati jedhe. Ani ifa biyya lafaati jedhe. Egaa dukkana keessatti ifni ifeera jechuudha. Amma kutaa dubbii waaqayyoo keessaa dubbifannee achumaan gara ergaa kutaa har'aattis bal'inaa walii wajjin ilaallachuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irraa kaaseen dubbisa jechuudha. Ayaataan dhaggeeffadhaa. Maal jedhaa? Lakkoofsa 12 irraa kaaseen dubbisa. Yesus ammas namootatti dubbatee ani ifa biyya lafaati. Namni ana duukaa bu'u ifa jireenyaa hin qabaatu malee dukkana keessa hin adeemu isaaniin jedhe. Ani ifa biyya lafaati isaaniin jedhe. Namni ana duukaa deemu ifa jireenyaa hin qabaatu malee dukkana keessa hin adeemu isaaniin jedhe gooftaan keenya Yesus Kristos. Egaa waa'ee ifaa macaafa kakuu moofaa keessaa yommuu ilaallu jechuudha. Seera ba'uu boqonnaa 13 dhaqee isin hubachiisa jechuudha. Waan tokko isin hubachiisa jechuudha. Iddoo sanatti sabni Israa'el isin dubbisa seera ba'uu boqonnaa 13 lakkoofsa 17 kaasee amma 22tti isin dubbisa. Ayyaatan dhaggeeffadhaa. Mootiin Gibxii jara yommuu gadhiise karaan biyya Filistiyaa keessa baasu dhiyoo yoo ta'e iyyuu lolli isaanitti ka'ee jarri gaabbanii biyya Gibxiitti akka hin deebineef waaqayyo achirra isaan hin geessine. Waaqayyo kanaaf akka jarri karaa lafa onaa keessa ba'ee gara galaana diimaa dhaqu irra naanna'anii adeeman godhe. Israa'eloonni mi'a lolaa akkuma hidhatanitti biyya Gibxii keessa ol ba'an. Yoosef waaqayyo dhugumaan isin ni yaadata. Isin immoo yommus lafee koo asii fuudhaa ba'aa jedhee Israa'eloota jabeessee waan
kaksiseef Museen lafee Yoosef fuudhee ba'e. Jarri Suukootii ka'anii Etaam qarqara lafa onaa buufatan. Waaqayyo akka isaan halkanii fi guyyaa adeemuu danda'aniif guyyaa utubaa duumessaatiin isaan dura adeeme. Na hubadhaa asirratti guyyaa utubaa duumessaatiin isaan dura adeeme. Karaa isaanitti argisiise. Halkan immoo utubaa ibiddaatiin isaaniif ibse. Akkasitti isaan geggeesse. Guyyaa utubaan duumessaa halkan immoo utubaan ibiddaa fuula jaraa duraa hin dhabamne jedha. Yeroo Israa'eloonni lafa onaa sana keessa adeemaa turan sanatti karaan biyya Filisxiyaa keessa baasu karaa gabaabaadha. Guyyaa sadii qofatti iyyuu kan deemanii iddoo abdachiifame sana gahan. Garuu Waaqayyo immoo lolli karaa duratti jara kana yoo quunname, Israa'eloota kana yoo quunname, jarri gara Gibxiitti deebi'u, gaabbanii gara dudduubbee deebi'u jedhee gooftaan keenya maal godhe? Waaqayyo maal godhe jechuudha iddoo kanatti karaa lafa onaa keessaa isa yeroo dheeraatti fudhatu sana, isa jarri waggaa 40 deeman sana keessadha jechuudha. Kan inni baase jechuudha. Waggaa 40 isa jarri keessa adeeman sana. Karaa sana irra gorsiise jechuudha gooftaan. Yeroo kana keessatti Waaqayyo maal godhe? Kan jarri ittiin geggeeffaman fuula isaanii dura halkan utubaa duumessaatiin, utubaa abiddaatiin dhiifama. Halkan utubaa abiddaatiin geggeeffaman, guyyaa immoo utubaa duumessaatiin aduun akka jiran gubne akka jarri hin dadhabne jechuudha. Egaa asirratti utubaan duumessaas ta'e utubaan ibiddaa ifa of keessaa qaba. Ifa ittiin jarri geggeeffaman of keessaa qaba. Egaa ifti kun jara dura deemetiyyuu jaratti karaa agarsiisa, daandii jaratti agarsiisa. Karaarra deeman, daandiirra deeman iyyuu jaratti hubachiisa jechuudha. Yeroo baay'ee kakuu moofaa keessatti wantoonni arginu akka gaaddidduu kakuu haaraati jechuudha. Ifti sun gara kakuu haaraatti gaafa dhufnu immoo yeroo sanatti utubaa duumessaatiin, utubaa ibiddaatiin gooftaan saba Israa'eliin geggeessaa ture. Bara kakuu haaraatti gaafa dhufnu immoo gooftaan keenya maaliin nu geggeessa jechuudha. Ifa isa ta'e karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin geggeeffamne gara jireenya bara baraatti deemna jechuudha. Ani ifa biyya lafaatti dhe gooftaan Yesuus. Anaan yoo qabaattan, ana ifa ta'e yoo qabaattan malee deemuu dandeessan. Egaa waan tokko isiniif kaasuu danda'a. Eenyullee ifaan yoo geggeeffame malee adeemuu hin danda'u. Ifaan yoo geggeeffame malee namni adeemuu hin danda'u. Fakkeenyaaf amma namni halkan ba'ee gara iddoo tokkoo deemuu yemmuu barbaadu. Halkan dukkana of keessaa qaba waan ta'eedhaaf yookiin filaashii wayii fudhata jechuudha. Baatirii wayii fudhata. Yookiin immoo ibsaa wayii dungoo wayii qabsiifatee adeema malee callumadee deemuu hin danda'u. Sababiin isaa maaliifi dukkana keessa gufuutu jira. Dukkana keessa waan nama nyaatutu jira. Dukkanni sirumayyuu wanta gaariidhaan kan guute miti. Dukkana keessa bineensa jira yeeyuutu jira. Waan dukkana keessa jiru kana adda baafachuudhaaf namni yeroo ba'ee adeemu dukkana kana keessatti ibsaa isa barbaachisa. Ifa isa barbaachisa. Ifa kana yoo qabatee deema malee gubachuu danda'a, boolla bu'uu danda'a, bineensaan nyaatamuu danda'a. Na hubadhaa. Dukkana keessa yeroo hundumaayyuu waan nama balleessutu jira. Waan nama miidhutu jira. Egaa waa'ee dukkanaa isiniif kaasuun barbaada. Dukkana keessatti maaltu hojjetama? Dukkana keessatti wantoota hojjetamu cubbuutu hojjetama. Yeroo hundumaa namni cubbuu yommuu hojjechuu barbaadu ifan barbaadu. Maaliif iftiin saaxila waan ta'eedhaaf. Dukkana keessatti hojii badiisaa, hojii du'aatu hojjetama jechuudha. Dukkanni maalirree golgaa cubbuuti. Dukkanni maalirree golgaa wanta nama badiisu, nama balleessu hundumaati. Dukkanni jechuudha. Dukkana kana irratti, dukkana isa karaa deemsaa nama dho'u kana irratti ifni ba'ee jira jechuudha. Ifti ba'ee kunis immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Ani ifa biyya lafaati. Anaan wajjin yoo adeemtan malee gufachuu dandeessu. Galma yaaddan gahuu hin dandeessan. Yoo na wajjin deemtan malee jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Egaa waa'ee ifa dubbachuuf waa'ee dukkanaa beekuun barbaachisaadha. Dukkanni maalitti hiikama akka beektonnis ta'ee kan dubbiin Waaqayyoo nu ibsu jechuudha. Dukkanni wanti inni itti hiikamu doofummaadha, wallaalummaadha, waanjoo jalatti gadi qabamuudha. Dukkanni hiikaansaa jiru. Fakkeenyaaf amma namni gaafa baratee barumsa keessatti barumsa tokko erga baratee booddee yoo isaaf gale yoo beeke maal jedha naaf ifeera jedha. Naaf ifeera hubadheera jedha. Ila garaagarummaa isaa hubadhaa. Dukkanni waan tokko yeroo akkas jennu naa ifeera yommuu jedhu waa galeeraaf beekumsa argateera. Ogummaa argateera jechuudha inni sun. Faallaan ifaa immoo maali? Naa ifeeraa sun immoo maali? Dukkanaattuu. Naaf hin galle jechuun immoo natti dukkanaa jira. Wanti isaa ifa naan taane jechuudha. Egaa dukkan aboon dukkanaa yeroo hundumaayyuu wallaalummaa, yeroo hundumaayyuu doofummaa, boodattafummaa, waanjoo cubbuu jalatti hafuudha. Waanjoon waa'een dukkanaa hin muka jechuudha. Dukkanni waan akkasitti hiikama. Ifti immoo beekumsa, ifti ogummaan, ifti jireenya. Ifti jireenya. Waa'ee kana garaagarummaa ifaaf dukkanaa akkasittiin yaa'u ifaadha.
dubbii waaqayyo lama duukaa waan ta'eef namni dukkana keessa adeemu gara kam akka dhaqu hin beekodha sagalee waaqayyo. Yohaannis boqonnaa 35 kaafnee 36 gaafa dubbifannu kan argachuu dandeenya. Maal jedhu dubbii waaqayyo isin dubbisa 35 irraa kaasee Yesuus immoo ifni ammayyuu yeroo gabaabaadhaaf isin bira jira. Ifti kun eenyu dhagaa? Isuma mataa isaati gooftaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Dukkanni akka isin qaqqabnetti ificha utuu qabdanii adeemaa. Namni dukkana keessa adeemu gara kam akka dhaqu hin beeku. Ijoollee bakka taatanitti ificha utuu qabdanii ifichatti amanaa isaaniin jedhe. Egaa dukkana keessa namni deemu garatti deemu eessa akka dhaqaa jiru hin beeku jechuudha. Dukkanni dukkana waan ta'eedhaaf. Dukkana namni eessatti deemuu danda'a? Kallattii beekuu hin danda'u, garatti deemuu beekuu hin danda'u. Maaltu ifatu nama gaggeessa jechuudha. Ifaan gaggeeffama jechuudha. Ifti hin jiru taanaan garatti deeman boolla keessatti guufuun sidhee bineensi jiraate maaltu akka jiru hin beekamu. Ifaa wajjin gaafa deemnu garuu lafa dhaqnu ilaallataa deemna. Ilaachi deemaan jira, bakka sana ga'an jira, akkasittiin deema jennee baay'ee ituu nutti toluyyuu adeemna jechuudha ifa keessa. Ifti nu gaggeessu kun immoo gara jireenya bara baraatti eenyu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Egaa dukkanni golgaa cubbuuti. Dukkanni golgaa cubbuuti. Akkana isiniif kaaseera. Hojiin dukkana keessa hojjetamu kamtiyyuu ifaan bakkeetti baafama. Isaatu diiga jechuudha. Golgaa cubbuu kan ta'e maalidha jechuudha? Dukkana kana kan diiguu danda'u maalidha? Ifti kun immoo eenyudha? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Waa'ee ifaa yeroo kaasnu egaa ifti beekumsa, dandeettii fi ga'umsa agarsiisa. Beekumsadha, dandeettiidha. Ifti ifa bakka. Haaleluyyaa. Ifti ifadha. Bakka nuuf ifa. Karaa nutti agarsiisa. Daandii nuuf ibsa jechuudha. Ifa keessatti hojii fudhata qabnu, hojii hundumtuu taman, hojii jaallatamaa, hojii eenyuyyuu argu, hojiin dhokannetu hojjetama. Ifa keessatti jechuudha. Wanti hundumtuu qullaadha yookiis immoo saaxilamaadha ifa keessatti. Wanti hundumtuu qullaadha bakka. Wanti hundumtuu ifaadha. Wanti dhokataan yookiis immoo cidii yookiis immoo wanti sakareetiidha jedhamu hin jiru. Wanti cidiidha jedhamu hin jiru ifa keessatti. Wanti hundumtuu iyyuu ifaadha ifa keessatti. Ifti dukkana irratti aboo qaba. Lafa ifti jiru dukkanni gonkumaa jiraachuu hin danda'u. Asirratti waan tokko isin fakkeenyaaf amma jechuudha. Aduun baatee illixxe jedhama malee aduun gonkumaan badde jedhama. Aduun baatee illixxe jechuun fakkeenyaaf aduu yoomiyyuu hin dabartu waan nama garraamu. Akka saayinsiittis gaafa deemnu aduun gaafa iddoo tokko gadi lixxu lafatutti naannaa waan ta'eef akka saayinsiitti aduun lafatu naannaa waan ta'eef yeroo isin gara tokko lixxe jedhamu bakka biraatii ibsaa jirti jechuudha. Ifti yoomiyyuu hin dhabamsiifamu. Hin badu ifti. Dukkanni garuu ifaan hin dhabamsiifamu. Kana cheekii gochuu dandeessu. Mana keessanittis ilaaluu dandeessu. Gaafa siwiichii keessan bantan dukkanni jiru hin godaanu. Dukkanni garuu dhufee ituu siwiichii bantanii jirtanii dukkanni dhufee ifamuu hin danda'u. Bataan. Dinqiin akkasiyyuu eessumayyuu wanta akkanaan jiru jechuudha. Wanta akkasii ta'uu hin danda'u. Ituu ifti jiru, ituu ifti ifaa jiru mana keessatti yeroo ifa ibsattan maabiraatii yeroo jiru dhufee jechuudha dukkanni dhufee mo'achuu hin danda'u. Yoo ifti sun karaa duraa zoor jedhu yookiis immoo yoo ifti sun iddoo biraatti deemu yoo ifaa sana cuftan qofa malee dukkanni iddoo qabachuu tokko illee hin danda'u. Kanaaf iyyuu mo'ataan ifadha. Ifti kun immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Dukkana biyya lafaa ture kana irratti dukkana cubbuu nutti fide keessatti kan nuuf ibse dukkana kana keessattis immoo kan dhufe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf ifa kana duuka deemuun jireenyaaf nu geggeessaa jechuudha. Ifa keessa jireenyatu jira. Yohaannis 1:4-5 dhaqeessanii dubbise. Wangeela Yohaannis 1:4-5 jireenyi isa keessa ture. Jireenyichis ifa namootaa ture. Ifichi dukkana keessatti ni ibsa. Dukkanichi immoo isa bira gahuu hin danda'u. Dukkanichi isa bira gahuu hin danda'u. Mootummaa irratti qabaachuu hin danda'u. Aangoo dukkanaarra kan ijaajja. Dukkana kan ari'a. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Ifichi inni ifa jechaa jira kun iddoo kanatti maal jedha? Jireenyi isa keessa ture. Jireenyichis ifa namootaa ture. Kanaaf ifti gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti argama jechuudha. Ifa kanaan immoo gara jireenya bara baraatti nu hooggana gooftaan keenya. Yesuus mataa dhumti isaa ifadha malee ifa of harkaa qaba miti gooftaan Yesuus. Ifa ofii isaatiif nuuf ifadha. Ifa jireenya keenyaati kan nu karaan nu qabsiisu jechuudha. Inni kan biraa ifti hojii dukkanaa keessatti hojjetamu isa hamaa sana bakkeetti ni baasa jedha. Yohaannis 3:9-21 dhaqee dubbise. Akkas jedha. Ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Namoonni garuu hojiin isaanii hamaa waan ta'eef ifarraa dukkana jaallatan.
Firdichis akkuma kanatti irraawwatama. Hamaa kan hojjetu hundinuu ificha hin jibba. Hojiin isaa akka irratti hin beekamneef gara ifichaatti hin bahu. Gara ifaatti bahuu kan sodaatu yoomiyyuu namni kamtiyyuu gara ifaatti bahuu sodaata innaa ta'etti hojiin isaa hojii dukkanaata jechuudha. Hojii cubbuuta jechuudha. Hojiin isaa sun akka ifatti jalaan baaneef gara ifaatti bahuun sodaata. Maaliif ifti Iyyasuus Kiristoos nuuf ibsu ifa inni ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni nuuf ibsu ifti kun hojii dukkanaa bakka itti baasa. Hojii seexanaa bakka itti baasa. Hojii cubbuu hojjetamu bakka itti baasa. Ifti kun immoo warri ifa kana barbaadan immoo warra qajeelummaa, daandii dhugaa, gaarummaa, jaalala warra barbaadan. Jaalalli dhugaan jarri kun ifa ofii isaaniitiyyuu. Jarri kun ifa ofii isaaniitiyyuu. Egaa Yesuus warra hafuurattis ta'ee foonitti jaamaniif ifadha. Yohaannis boqonnaa 9:5 irraa dhaqee dubbisa. Biyya lafaa keessa hamman jirutti ani ifa biyya lafaati isaaniin jedhe. Biyya lafaa keessa ani hamman jirutti. Nama dhaloota isaatii kaasee jaame tokko jira iddoo nama dubbise boqonnaa 9 tokko kaaftanii gaafa dubbifattan dhaloota isaatii kaasee nama jaame tokkotu jira. Nama kana gooftaan dhaloota isaatii kaasee nama jaame kana fayyise. Erga fayyisee booddee maal jedhe? Ani ifa biyya lafaati jedhe. Ani biyya lafaa keessa hamman jirutti ani ifa biyya lafaati jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos. Foonittis hafuurattis Yesuus Kiristoos nuuf ifa bara baraati. Ameen galanni guddaan isaaf haa ta'u. Egaa ergaa xumuraa jedhe kan isiniif ibsu Iyyasuus ani ifa biyya lafaati jedheera. Ifa malee immoo jireenyi hin jiru. Yoo ifa qabaanne malee immoo gara jireenyaatti deemuu dandeenya. Ifa keessa akka jireenyi jiru immoo wangeela macaafa qulqulluurraa dubbifanneera. Yohaannis boqonnaa 1:4-5 irraa. Ifa keessa jireenyatu jira. Jireenya kana hin arganne taanaan immoo badiisa keenyadha. Kanaaf ergaa xumuraa ni qaba. Namoonni chaanalii kana akka carraatti ilaalaa carraa itti baatanii ilaalaa jirtan kan gooftaa Yesuus Kiristoos hin fudhanne yoo jiraatan ifa bara baraa ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos hin fudhadhaa. Warri ifa kanaa wajjin wal hin argarre yookaan kan gooftaa Yesuus Kiristoosiin faayisaa lubbuu keessanii gootanii fudhanne akka itti amantan akka fudhattan jaala waaqayyootiin isin gaafadha. Yohaannis boqonnaa 12:36 irraa dhaqee isiniif dubbisa. Ijoollee ifaa akka taatanitti ificha utuu qabdanii ifichatti amanaa isaaniin jedhe. Ijoollee ifaa ta'uun kan danda'amu ifa isa ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa amanne. Nuti warri ifa kanatti amanne immoo isaaf abboomamuudhaan ificha keessa akka deddeebinu ergaa gosa xumuraati. Warri ifa kana qaban ifa kana arganne ificha kana keessa gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin abboomamuudhaan isaaf abboomamuudhaan isaaf jiraachuudhaan ifa kana akka gaariitti qabanne keessa akka deddeebinu gooftaan nu gargaaru. Ergaan guyyaa irraaf qabadhe kanuma kutaan lammaffaanii gooftaan ayyaana faraa isiniif baayisu isaatiin dheerachuu danda'a. Baay'ee yeroo gara fuulduraatti isiniif gaggabaabsaan deemaa rakkoon qabu. Kanaaf nagaanaaf ta'a. Nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ergaan kana guyyaa irraatiif qabu kanuma eebbifama. Chaanalii kana immoo subscribe gochuudhaan ergaa yeroo akka isiniif dhufu kana akka waliin hirmaan jaala waaqayyootti isiniin gaafadha. Nagaan naaf tura.